Mariin nagaa marsaanni duraa gara jalqaba baatii kanaatti gaggeeffamee ture waliigaltee malee ega xumuramee booda mootummaan Itoophiyaa haleellaa waraanaa isaan irratti banuusaa waraanni bilisummaa Oromoo har'a himatee jira. Mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo walitti bu'iinsa waggootii kurna hedduuf gaggeeffamee fi waggootii dhiyoo asitti immoo kan uummanni itti baay'atu Oromiyaa keessatti kanneen dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamanii kuma kurnootaan kanneen lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa buqqise sana xumuruuf jecha Zaanzibaar keessatti torban tokkoof marii gaggeessanii turan. Gamni lachuu yeroo sanatti marii itti fufuuf waliigaluu isaanii dubbatanii turan. Waboon ibsa ajajaa olaanaa isaatiin baaseen marii marsaa jalqabaa caamsaa 3 ega xumuramee booda waraanni Itoophiyaa haleellaa bal'aa banee jira jedheera. Tarkaanfiin kunis adeemsa marii keessatti hammeenya hir'isuuf dursi kennamuu qaba hubannoo jedhu haalaan kan faallessudha jechuudhaan waraanni biyyattii qonnaan bultoonni milishaa naannootti makamuudhaan loltoota isaaf nyaata akka dhiyeessan dirqisiisuusaa himate. Dubbi himaan mootummaa federaala Itoophiyaa kan raayyaa ittisa biyyaa fi bulchiisa naannoo Oromiyaa akka yaada kennaniif gaaffii dhiyaateef battalumatti deebii hin laanne jechuudhaan dhaabbati oduu Reuters gabaasee jira. Kana malees Reuters ofii isaatii kan waboon himate kan mirkaneessuu hin dandeenye jedheera. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay seera qabeessa miti jechuudhaan murtoo dabarse akka hin fudhanne paartichi ibsee jira. Kana malees dhorkii irratti kaa'ame akka irraa ka'u gaaffii inni dhiyeesses fudhachuu dhiisuusaa akkuma kana mormeera. Gabaasa kanas jaallanneen nutti himti dabalataan. Addi bilisummaa uummata Tigraay ibsa baase kanaan murtiin boordii filannoo kun waliigaltee nagaa Piriitooriyaa keessatti tolfamee fi seera hundee kan hin godhanne jechuudhaan akka hin fudhanne beeksise. Itti fufuudhaanis qaama dhimmi ilaallatu waliin akka mari'atu ka beeksise ibsi ba'e. Boordiin filannoo murteessaa akka keessa deebi'ee ilaalus gaafateera. Dhimma kanarratti mootummaan Itoophiyaa fi gamtaan Afrikaa gargaarsa akka taasisan ibsi ba'e gaafateera. Gama kaaniin bulchiinsi yeroo kan Tigraay murtii boordii filannoo kana mormuudhaan ibsa baasee jira. Boordiin filannoo abdii nagaa Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru deeggaruu mannaa waliigaltee kanaaf abbummaa akka qabu TPLF akka hin jiraanne kan murteessee jechuudhaan gama seeraanis ta'e siyaasaan fudhatama hin qabu jedhee jira. Dhuma baatii bitootessaa darbe irraa eegalee mana hidhaa keessa kan jiran namootni gara 47 ta'anii seera maree hidhamuu isaanii ibsuudhaan haala kanas mormuudhaan nyaata eega lagatanii guyyaa 3 ta'uu isaanii abukaatonni isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduun kunis bal'inaan itti aanee isinii dhiyaata. Abukaatoon hidhamtootaa obbo Salamoon Gazzaany akka jedhanitti himatamtoonni kun har'aa booda nyaata lagachuu isaanii ni xumuruu jedhan. Shakkamtoonni 47 kun haleellaa qondaaltota olaanaa naannoo Amaaraa irratti raawwachuu, naannoo Amaaraa to'achuu fi mootummaa federaalaa kuffisuuf hojjechaa turan jechuudhaan humnootiin qindoominaa kan nageenyaaf tikaan himatamanii jiru. Namoota dhuma baatii bitootessarraa eegalee hidhaman keessaa Dr. Wondosan Asaffaa, Gargaaraa Piroofeesaraa Sisaayyaa Awgichoo, Piroofeesar Masgabuu Bazzaabbih, Dr. Masarat Warquu, Obbo Tasfaayee Waldamaariyaam, Aadde Maskaramaa Barraa fi kanneen biroo kanaan dura yeroo 3 hanga 4 mana murtiitti dhiyaataniiru. Naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa godinaalee adda addaa keessatti dhibeen koleeraa uumameen namoonni 919 qabamanii isaan keessaa namoonni 18 du'uu isaanii biiroon fayyaa naannichaa beeksisee jira. Godinaalee dhibichi itti hammaate keessatti duulli talaallii guyyoottan 5 turu qibxata kaleessaatii jalqabee taasifamaa jiraachuu isaatii fi Instituutii Fayyaa Hawaasaa naannichaatii fi daayirikteera kan ta'an obbo Maamush Hussein sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Duula talaallii kana kan jalqabsiisan deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa
Talaalliin kun naannoo 4 keessatti namootaan miiliyoonii 1.2 fi akka kennamu ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaa irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti immoo darbinu Raashaa fi Yuukireen garee hooggantoota Afrikaa waliin wal arganii karoora nagaa buusuu isaan dhiyeessan irratti mari'achuudhaaf tole jechuu isaanii pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siiriil Raamafoosaa qibxata kaleessaa ibsanii jiru. Oduun kunis dabalataan isinii dhiyaata. Hoogganoonni lameen carraa argadhee bilbilaan dubbise kun jedhan Raamafoosaan pireezidaan Puutiniif pireezidaan Zeleniskii ergama hoogganoota biyyooti Afrikaa Moskoof Kiyaaviif qaban fudhachuuf fedhii akka qaban waliigalaniiru jedhan. Bal'inni karoora kanaa ifatti hin labsamne garuu ejjennoon Yuukireen waliigaltee nagaa kamiifuu fedhii akka qabdu ibsitee loltoonni Raashaa hundi kutaalee ishee keessaa akka ba'an ejjennaa qabdi. Raamafoosaan akka jedhanitti hoogganoonni Zaambiyaa, Senegaal, Riippaabilikii Koongoo, Ugaandaa fi Masrii ergama kanarratti nu waliin ta'uudhaaf karoorfatanii jiru jedhan. Garuu yeroo fi maal irratti akka dubbatamu ibsi bal'inaan kennameen jiru. Haalli nageenyaa Afrikaa kutaa Saahil keessa jiru baay'ee yaaddessaa ta'uusaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qondaaltonni olaantuun waa'ee dhimma kanaa yaada isaanii yookaan immoo akeekkachiisanii jiru sodaa isaanii ittaanee dhiyaata kunis. Kutaa dhimma siyaasaa fi ijaarsa nagaa akkasumas hojii nageenyaa eegsisuu keessatti Afrikaaf gargaartuu barreessituu olaanaa akka ta'an Maartaa Poobee kibxata kaleessaa gola nagaa eegumsaaf akka ibsanitti kutaa Saahil keessatti gareewwan kan mootummaan taanetu lammiilee nagaa fi akkasumas maadhelee waraanaa irratti haleellaa raawwatan jechuun ibsan. Kana malees qabeenya uumamaa argachuu kan ilaaleen wal dhabdee irratti bobba'aniiru jedhanii shororkeessummaa fi gareewwan hookkara gara jabummaa gaggeessan yeroo baay'ee naannoo daangaa irratti xiyyeeffachuu isaanii dubbatan. Nageenyi dhabamuu kun rakkoo gargaarsa dhala namaa kutaa sana keessa ture daran hammeessa jedhu. Tasgabbii dhabiinsi Saahil bahaa keessaa laalchisees amma sababaa yaaddoo dabalataa tokko akka ta'ee fi kutaa sanaa fi ardii Afrikaa irraallee fagaatee akka dhaga'amu Poobeen dubbatanii jiru. Bara 2022 keessa sadarkaa addunyaatti sababa wal waraansaatii fi balaa uumamaatiin namoonni miiliyoonii 71 ta'an jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii gabaasni Ajaans Firaans Pirees ibsee jira. Jal'anneen akka taanutti dhiyeessiti. Bara darbe jechuun 2022 keessa buqqa'insi uummataa haaraan kabiyyuma ofii keessatti ta'e miliyoona 60.9 guutuunsaa kan gabaafame yoo ta'u namoonni tokko waggaa keessatti yeroo dachaa manaaf qe'ee ofii isaaniirraa godaanuuf kan dirqaman ta'u gabaasni waloon giddugaleessi buqqa'insa biyya keessaa hordofuu fi manni maree baqattootaa kan Noorweey ni mul'isa. Lakkoofsi kunis buqqa'insa biyya ofii keessatti mudatu haaraa yeroo kamiiniyyuu caalaa olaanaa yoo ta'u buqqa'insa haaraa gara miliyoona 38 kan bara 2021tti mul'ate wal bira qabamee yeroo laalamu dhibba keessaa harka 60 dabalee jira. Uummanni biyya ofii keessatti manaaf qe'ee ofii irraa godaanu yeroo kamiiniyyuu caalaa lakkoofsisaa olaanaa ta'uu agarsiisa. Buqqa'insi haaraa gara miliyoona 38 bara 2021tti mul'ate wal bira qabamee yeroo laalamu harka 60 dabalee jira. Lakkoofsi kun kan ammaan dura argameen beeknee fi bara 2021 keessa miliyoona 38 ture sana caalaa garmalee olaanaa ta'uusaaf harka 60 dabaluusaatti ibsame. Lakkoofsi kun akka malee guddaadha jechuudhaan hooggantuun koree odeeffannoo hordofu walabaa Aleksaandariyaa Bilaak dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif ibsanii jiru. Hedduu dabaluun kun kan dhufe eessaa akka ta'e beekamaadha. Waraana Yuukireen irraa kan ka'e yoo ta'u garuu lolaa bishaanii rooba guddaarraa Paakistaan keessatti uumameen akkasumas guutummaa addunyaa irratti wal dhabdee turee fi haaraan itti fufuun gama kaaniin immoo balaa tasaa fi suutaan mudate hedduun kan Ameerikaa qabee hanga biyyootii Paasifiik hundaa of keessaa qabudha jedhaniiru. Bara darbe sababaa walitti bu'insaan kan ka'e uummanni biyya ofii keessatti haaraa manaaf qe'ee ofii irraa buqqaan gara miliyoona 28.3 ol guddateera.
Kunis isa waggaa tokko dura turerra dachaa lamatti ka dhiyaatu yoo ta'u waggoota kurnan darban keessatti giddugaleessaan dachaa 3 ol ta'ee jira. Bara darbe achuma Ukraine keessaa namoota miliyoona 17 manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'an bira darbe miliyoona 8 immoo lolaa bishaanii rooba hamaa Paakistaaniin mudateen qe'ee isaaniirraa buqqa'uuf dirqamanii jiru. Biyyoota Afrikaa kanneen uffee Saharaa gadii keessatti namoonni miliyoona 16.5 ta'an kan dheessan yoo ta'u isaan kana keessaa walakkaa ol sababaa wal dhabdeetiin keessumaa Riippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo fi Itoophiyaa keessaati. Lakkoofsi namoota biyya ofii keessatti manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'an kun bara kana qofa akka guddatu kan eegamu yoo ta'u kunis hokkara haaraa Sudaaniin mancaase namoota 100,000 lakkaa'aman akka baqatan dirqisiiserraa kan ka'e ta'uun ibsameera. Walwaraansa ebila 15 Sudaan keessatti jalqabe kanaan namoonni 700,000 ol biyya keessatti jireenya ofiirraa ka buqqa'an yoo ta'u namoonni ka biroon 150,000 Sudaan keessaa baqachuu isaanii tokkummaan mootummootaa gabaasee jira. Erga wal dhabdeen dhiyeenya kanaa ji'a ebila keessa jalqabe kaasee lakkoofsi buqqa'insa uummataa waggaa guutuu bara 2022 galmeessamee ture sanaan galmeessine jedhan Bilaak. Haalli lafarra jiru baay'ee raafamaa ta'uunsaa ifaadha jedhanii warri lola kanaan haaraa buqqa'aa jiran namoota miliyoona 3 ol ta'an kanneen duraanuu guutummaa Sudaan keessatti buqqa'anitti makamuu isaanii ibsan. Buqqa'insi biyyuma ofii keessatti gaggeeffamu addunyaa irratti kan mul'atu yoo ta'u baqattoota addunyaarra jiran 4 keessaa harki 3 biyyoota 10 qofa keessa jiraatu. Biyyoonni kunis Siiriyaa, Afgaanistaan, Riippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Yuukireen, Koolombiyaa, Itoophiyaa, Yemen, Naayijeeriyaa, Soomaaliyaa fi Sudaan ta'uun ibsameera. Hedduun isaanii sababaa walitti bu'iinsa furmaatan arganne waggootaaf harkifatee fi bara darbe namoota qe'ee isaanii dhiisanii akka baqatan dirqisiisuu itti fufeerraa kan buqqa'anii hafanidha. Akkasumas buqqa'insi walitti bu'iinsaa wal qabatee dhufuus dabalaa dhufullee balaan uumamaa dhaqqabe biyya ofii keessatti buqqa'insi haaraan irra caalaansaa akka itti fufu taasise. Kunis bara darbe jechuun 2022 keessa buqqa'insa uummataa miliyoona 32.6 kakaaseera. Kunis waggaa sana dura ture 2021 keessa isa tureerra harka 40 dabaleera. Kaawunsiliin baqattootaa kan Noorweef barreessaa duree ka ta'an Jaan Egland akka jedhanitti rakkooleen walirratti dabalamuun buqqa'insa addunyaa irratti yeroo kamiin iyyuu caalaa kakaasuudhaan obomboleettii mudaa hin qabne jechuun ibsan. Waldhabdee fi balaan uumamaa bara darbee walitti dabalame saaxilamummaa fi walqixxummaa dhabuu namoota bira duraan ture hammeessuudhaan buqqa'insa sadarkaa kanaan ammaan dura argamee hin beekne kakaase jechuudhaan ibsa kennaniin dubbataniiru. Waraanni Yuukireen keessatti uumames rakkoo wabii nyaataa addunyaan qabdu hammeesse namoota biyya ofii keessatti buqqa'an akka malee rukute jedhan. Obomboleettiin mudaa hin qabne ittiin jedhan kun guddina waggootaaf argame kan beelaa fi hanqina nyaataa addunyaarraa hir'isuuf hojjetame miidhee jira jedhaniiru.